Baay'ee bal'achuu qaama saalaa dubartii fi furmaata isaa. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Yooyyaa shamarka funee hordoftoota chaanala Sulteemaan Aappii jalatti warroon argamtan hundi keessan. Anaa dhufuu bagna gama chaanala Sulteemaan Aappii dhuftan jechaa warroonni haaraa taatanii gama chaanala Sulteemaan Aappii dhufaa jiraatanii subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechaa akkanumas viidicha gaafa daawwattanii laayikii fi hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfatinaa jechaa barnoota ajaa'ibaa akkuma waadaa isiniif seene filannoo keessan irratti hundaa'uudhaan barnoota fayyaa qabadhee isiniif dhufee jira. Kan irratti immoo koodhitu jira. Kan dhiiraa soomaanoon finnee maanoon dhiyeessineedha kan jedhu kan keessaan naa barreessas jira. Hunduma isaa qabadhee isiniif dhufa. Ammas kan jalqaba irratti ilaallu baay'ee bal'achuu qaama saalaa dubartii fi furmaata isaa kan jedhu waliin ilaallata. Sababoota maal irraa ka'aniitiin qaamni saalaa dubartii bal'achuu kan danda'u? Yoo bal'ate hoo akkamitti dhiphatuu danda'a? Karaa kamiin dhiphatuu danda'a? Akkamitti goonee dhiphisuu dandeenya? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumuraatti mee lafaan turaan affeerraa kooti. Dhimma kan irratti akkan waa jedhuuf kan na dirqee shamarran waa'ee bal'ina qaama saala isaanii baay'ee dhiphatanii fi kan maan wal qabatee wal qunnamtii saalaa gochuuf ofitti amanamummaa isaanii dhaban hedduu ta'uu isaaniiti. Keessattuu shamarri takka erga daa'ima deesseen booda qaamni saalaa ishee bal'achuu mala. Rakkoo kanaan ammoo rakkoo sanyummaa irraa kan ka'e qaamni saalaa dubaraa qaamni saalaa shamaraa isaanii baay'ee ni bal'ata. Darbee ammoo sababa rakkoo fayyaa adda addaarraa kan ka'e rakkoo sababoota dhukkubas ta'uu danda'a. Wanta garaagaraa gosa adda addaarraa kan ka'een hanqinni hormoonii istiroojiinii keessi isaa haphachuudhaan qaamni saalaa dubaraa daabboon hanga malee bal'achuu ni danda'a. Sababni waan kanaa kamiyyuu haa ta'u qaamni saalaa dubaraa bal'annaan wal qunnamtii saalaa irratti rakkoolee kanneen akka dafanii fedhii bahuu dhabu yeroo wal qunnamtii saalaa raawwattu fedhii hin quuftu jechuudha. Fedhii bahuu hin dandeessu, daftee fedhii ishee sana raawwattee xumurachuu hin dandeessu. Dhukkubbiin yeroo wal qunnamtii saalaa gadaamessi qaama saalaa ishee keessaan buqushaa isa dhamu keessaan gadi rarra'u. Kana malees miti abbaa warraa yookaan jaalallee gammachiisuu dadhabuu. Kanaan wal qabate hariiroon jaalalaa diigamuu fa'aa fidee dhufa. Rakkoolee garaagaraa of duubatti harkisee dhufa. Yeroo baay'ee namoonni rakkoo kana qaban dabalataan dhuufuu qabachuu dadhabu. Osoo hin yaadinedha kan dhuufuu danda'an. Fincaan yeroo kolfan, fincaanis to'annoo ofii jala oolchuu hin danda'an. Kanumaaf yeroo waa lafaa kaasanii fi yeroo rifatanis fincaanis ofirratti gallakkisuu danda'u. Akkanumas osoo hin yaadinedha dhuufuun kan harkaa baatu. Gabaabumatti furmaanni waan kanaa maali kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Furmaatas qaba hundumtuu wanni furmaata dhabe hin jiru mee furmaata isaas waliin ilaalla. Gosa ispoortii keegaal jennu yoo ta'u kana sirreessuudhaaf gosa ispoortiitu jira. Keegaal kan jedhamu yoo haala gaariin kan hojjennu ta'ee torbaawwan muraasa keessatti jijjiirama agarsiisuu eegala. Osoo addaan hin kutiin seera isaa guunnee ni hojjenna taanaani jijjiirama baay'ee irraa argachuu dandeenya. Kana jechuun bal'achuu buqushaanii dhiphisa. Fincaan akka to'attu ishees ni taasisa. Ispoortiin keegaal kan jedhamu. Akkasumas dandeettii fedhii bahuu dubartii dhabuu ol kaasaa daftee baati jechuudha. Gaafa ispoortii kana hojjette osoo addaan hin kutin irra deddeebitee akka ajajamteen yoo hojjette gabaabumatti qoricha tokko osoo hin fayyadamin gosa ispoortii qofaan akkamitti hojjetama kan jedhuufis kan waliin ilaallu ta'a. Furmaanni baay'ee bal'achuu qaama saalaa shamarranii sochii qaama kanaaf fayyadu ispoortii keegal fayyadamnu keegal jedhamudha.
Yeroo hedduu waa'ee Kegel exercise jedhamu kan namoonni hubannoo dogoggoraa qabu. Gara biraatti hiikkatanii hubannoo sirriin argatanii jechuudha. Sochiin kun maashaawwan naannoo kofaa jabeessuuf ni fayyada. Kofaachaan ni beektu jee yaada. Afaan hundumattuu loqoda kamittuyyuu kofa jedhama. Akkuma irree harkaa keenyaa yeroo ispoortii hojjenne guddatu, yoo gosa ispoortii kana hojjenne maashaawwan naannoo buqushaa, unjummoo fincaanii akkasumas munnee haguuganii argaman ni guddatu. Yeroo kan ammoo guddinni isaanii kaaniin immoo waan adda qabaatanii fi buqushaas ta'ee unjummoo fincaanii walitti dhiphisa. Maashaa jechuun tishuu qaama keenya kontooffachuuf yoo diriirfachuuf nu gargaaran jechuudha. Kana ni beektan, hundumtu keenya ni beekna waan ta'eef maashaawwan kan jedhamu, maashaan maal akka ta'e ni beektu. Laafinni maashaawwanii naannoo amma jechaa jirru kana bal'achuu qaama saalaa qofa osoo hin taane rakkoowwan garaagaraa fidee dhufa. Rakkoowwan isa irraa ulfaatoo hedduu nutti fiduu danda'u. Kanaafuu sochiin kun rakkoowwan kanneen irraa nu hambisa jechuudha. Gabaabumatti Kegel kamiyyuu hojjechuu dandeenya. Dursa akka waan fincaan osoo fincooftuu gidduutti dhaabaa jirtutti jabeessi walitti qunxuuxxadhu. Osoo fincaa jirtu akka waa dhaabaa jirtutti osoo fincooftu jechuudha. Walitti qunxuuxxadhu hambisu. Sekondii 10 erga turteen booda rileeks godhi ammas. Ammallee sekondii 5 booda itti deebi'i. Osoo fincaa jirtu kana hundaayyuu kan raawwattu. Akka waa dhaabduutti hedduudhaan fincaan san ofitti kutta osoo fincaantu jechuudha. Akkasitti yeroo tokkotti marsaa 10 hojjetta. Guyyaa hundaayyuu guyyaa tokkotti yeroo 10 hojjedhu, yeroo kamiyyuu irra deddeebi'e. Osoo fincaantu gizee fincaantu kuti ofitti hambisi qunxuuxxadhu qaama kan kee. Biyya keenya waan hin jirreef isin hin gorsinu malee meeshaawwan waan kana sirreessanii jechuudha. Kanaaf qophaa'ee buqushaa seensistanii hojjettan ni jira. Meeshaa kana walitti qabdan jechuudhaan buqushaa gaaf keessatti walitti qabdanii, kun meeshaan hin jiru biyya keenya keessatti waan baratame miti. Kun gorsas barnootaas waan barnoota irra jiruun isiniif dabarse malee saayinsiidhaan kan qoratame. Kun amma biyya keenya keessatti waan argamu miti, hin bal'anne. Wanti kun dhiirallee baay'ee fayyada. Kegel dhiirumas osoo fincaantu ofitti kutte hundumaa ni fayyada. Fincaan akka gaariitti to'achuuf qaamni saalaa yeroo walqunnamtii saalaa akka jabaatee dhaabbatu, dandeettii fedhii bahuu dhiiraa dabaluuf akkasumas mar'imaan qal'aan iddoo isaa turuuf gargaara. Kana irratti wanni hubachuu qabdu, sochii kana yeroo fincaan fincooftu hojjechuu gisima hundaa'u yeroo fincaan fincooftu hojjechuu qabu. Waan na dhageeffataniif yeroo keessan gubdanii gama kootti dhuftanii waan na dhageeffachaa turtaniif galatoomaa isiniin jecha barnoota kana irraas akka waan gaarii irraa barattan abdiin qaba. Gamanumaan namoonni haaraa taatanii gam chaanalaa Sulxeemaan aappii dhufaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kooti. Eegaa maal kana qofaree barnoota biraatiin irra deddeebi'ee akka isiniif dhufuufi sabiskiraayib gaafa gootanii odeeffannoon koo sa'aatiidhaan barnoota koo akka isiniif maxxansin akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa isiirra tuqachuudhaan ol kan jedhu irra kaa'adha. Warroonni haaraa taatanii gama kanaa dhufaa jiraattan ammas warri sabiskiraayib osoo hin godhin viidicha daawwattanii bahaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Gamanumaan laayikii fi sheer gochuun irraanfatinaan affeerraa kooti. Fayyaan dhabinaa fayyaan fa'a lafa nagaa jiraadha.